Tole shamar kafune daawwattoota fi hordoftoota qophii keenya kan guyyaarraa qophiin keenya kan guyyaarraa egaa qophii gaafii fi deebii haala jiru kan wal qabata keessattuu jijjiirraa bara haarawaa bara 2022 guyyaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromootiin kan wal qabatu ta'a. Akkasumas jijjiirraan bara haarawaa kungaa baroota bara dabre keessaa bara 2021 jechuudha. Keessa maaltu dalagamee agartee barri kun gahee jijjiirame bara 2022tti bara 2022 kana keessa maal gochuu qabna isa jiru fi akkasumas falaa fi mala Oromoon akka Oromootti qabu ilaalchisee keessummaa takkaasii ijaal falmattuu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga qophii sagantaa keenyatti nufaana turaan affeerraa kun. Jal falmatu durusa waamichi yookaan qophii sagantaa teenyata afgaafi guyyaa arraantanaa ta'e kabajjii asirratti nu argamu keetiif dursaatis galatoomsi. Arra kana naa kennitanii asirratti naaf ta'uu keessanifis galatooma hedduu takka ulfaata isin jechuun barbaada. Hayyee. Tole galatoome hedduu si galatoomfadha. Qophii keenya jalqabaa irratti maqaa keetillee asuma wal bariin warroota nu daawwataa jirani. Hayyee maqaan koo Falmattuu Diinaa yookaan immoo Falmattuu Oroo Jaalattuu Mootummaa jedhama. Maqaan kana lamaan nama beekama. Falmattuu Diinaa Jaalattuu yookaan immoo Falmattuu Oroo Jaalattuu Mootummaa beekama. Egaa jaalfalmattuu baga guyyaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara 2022 ittiin si gahee. Amiin bakka walumaanuu nuuf gahe bakka walumaanuu nuuf gahe sinillee bakka ittiin keessanii akkasumallee Oromoon tammaraa fi bakka fi lafa jiranitti bakka amajjii bara 2022 isiniin gahe jechuun jaaladha. Galatoomii. Tole gaatis galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u anis gaa irra deebi'ee gartee dhaloota ilmaan Oromoo goleewwan addunyaa gartee akkasumas biyya keessaa fi biyyoota ormaa jiran hundaafuu guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa dachaa tahee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko bara 2022 baga ittiin isin gahe baga walumaanuu ittiin nu gahe isiniin jechaa egaa gama marii yookiin gaafii fi deebii keenyatti ceena. Jijjiirraan gaabara haarawaa kuni waa qabatee dhufe jenneeti amannaa yoo nutis akkasuma waa waliin qabanne jechuudha. Haa ta'u bara 2020 takka keessa gaasilalleef qabsoon bilisummaa Oromoodhaa waan keessa turte dhaloota Oromoo kamiyyuu lafarra jiru kana jalaa dhokattuu miti. Dhaloota Oromoo qofa osoo hin taane diinaa fi fira keenya duraa'uu dhokattuu miti ifaa bilisa jechuu barbaadeeti. Bara 2020 takka keessa gaa qabsoon teenyaa sadarkaa warra maal nyaannaa yookiin warra garaa kana yaachisuu bira dabarte hanga qurxummii fi galaana addaan baafna jedhanii yaaddahuu quba qabdu. Qurxummii fi galaana adda baafna ja'aati ture warri OPDO qabsoon silallee bara 2022 keessa osoo qurxummii fi galaana addaan baasuu osoo hin taane qabsichi of ijaaree haala gaariidhaan egartee hooggana filatee hoogganarraa bobbaa duula agartee qabsaa'ota Oromoodhaa maqaa moggaafatee bobbahee milkiidhaan achirraa ceehee bobbaa agartee imala gara Finfinnee jedhamu eegalee as keessa ture. Akkasumas goleewwan Oromiyaa hunda keessa baha lixa kaaba kibba waraanni keenya wal gahee jira gaa'ii meegaa bara haarawaa itti ceene kanatti bara 2020 takka keessa wanni kun dalagame bara 2022 keessa hoo maal dalaguu qabna jetteeti yaaddaati. Hayyee tolee galatoomii carraa kana baay'ee nuuf hedduu takka galatoomii bara 2020 keessa wantoota hedduu hojjetu kan lakkaa'amee hin imallee tuyyuu dalagame jechuudha. Imalli akkuma asitti imalli gara Finfinnee kan jiru bara 2021 keessattidha kan inni dalagame jechuudha. Akkasumallee ammoo wantoonni hedduun gama injifannoo waraanaa bilisummaa Oromoo wabootiin jechuudha. Wantoota hedduutu iyyuu wantoonni cacalaqqisaanii kan firaaf gammachuu diinaaf fi naasuu kan ta'e hedduutu dalagame jechuudha. Kana keessattis kan bara 2021 keessa kan dalagame bara 2021 keessa dalagamu Barri 2022 immoo ishee xumuraa bara
qabsoo xumura garbummaatti jechuudha. Xumura garbummaa kanas nuti dhaloonni qubee jechuudha. Egeree keenya boruu har'a dhaabannee egeree keenya boruuf yookaan immoo xumura bara 2022 kana maalidhaan simannee maalidhaan xumurree bara 2023 filannaa yookaan immoo eebbisiina kan jedhu tokko ammarraa kaanee inni sunis nu yaachisuu qabaa jechuudha. Akkasumas maal hojjannee fi bara 2021 maal hojjannee bara 2022 hoo maal hojjanna kan jedhu tokko dhumarraa eegama jechuudha. Wantoota sana irratti dhaloonni qubee yookaan immoo dhaloonni jaarraa kana keessa jiru irratti xiyyeeffannee waraana keenya waraanaa adda bilisummaa Oromoo huboo wajjin imala gara Finfinnee kan jiru kana imala gara Finfinnee jalqabame kana nuti iyyuu dabatti godha jedheetu na yaada. Kana fakkaata yaadkiyaa. Tole galatoomii hedduu si galatoomfanna dhugumaa bara fuula keenya duraatis barri saamsamtuu hojjetamee ja'amee taa'uu osoo hin taane bara kana keessaas waan hojjetuu qabnu nutuu jalqabnu itti yaaduu qabna jettee dhugaan jirtu sani akka Oromootti hoo dhaamsi Oromoodhaaf qabdu mee baruma kana ilaalchisee jechuudha. Hayyee dhaamsini ani Oromoodhaaf qabu yoo jiraate Oromoo kaleessaa sanii miti Oromoon har'aa Oromoo qaroomee Oromoo kaleessa Oromoo akka tokkotti ilaalamaa turame akka tokkotti tuffatamaa turame har'allee immoo diinni nu tuffataa diinni nu dhiitu akkuma kaleessa bareechisan irratti uummata Oromoo kanarratti geggeessuuf yookaan immoo uummata Oromoo kanarratti raawwachuuf hamuummachaatu jiranii hamuummachaatu jiranii raawwachaatu jiranii wantoota kaleessa paarlaamoota keessatti yookaan bakka deeman maratti dhaadannoo uummata Oromoo yookaan immoo Oromummaa kana sanyii gurguddaa gochuu yaalaa turan yookaan itti karoorfachaa turanii gochaa jiranii jechuudha. Raawwachaa jiranii jechuudha. Kana keessatti immoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti dhugaan eessa jirti dhugaan eessatti miliqxee jedhanii dhugaa ofii irratti dammaqaniitu jechuudha. Dhugaa ofii baranii dhugaa ofii qabataniitu jechuudha. Dhugaa isaanii sawwanii qaroomaniitu jiranii qaramaniitu jiranii jechuudha. Oromoon jaarraa amma irra jiru kana kuni Oromoo kaleessatti miti waan ta'eef Oromoon yeroo ammaa kanatti haala bareedaa irra jira. Tokkoffaa waliigalteen kan kaleessaa caalaa yeroo kana keessatti hangi tokko baay'ateetu jira jechuudha. Waliigaltee Oromoon ni qabanii waliigalteen kun immoo gahaadha jechuu osoo hin taane kan hubannoo dhabee hedduutu jira waan ta'eef Oromoon kun kan qarame yookaan immoo kan qaroome akkamitti qaroome kan immoo hubannoo dhabe san akkamitti hubachiisee qareefinu gara haqaa kanatti deebisuu qaba kan jedhu waan akkasii irratti Oromoonni kutaalee hunda keessa biyya alaa jiran martinee jechuudha. Waan kanarratti cimanii hojjetanii hojjisiisuu qabanii jechuudha. Maaliif dhugaan eessa jirti? Dhugaan eessatti miliqxee? Dhugaan harka eenyu keessa jirti? Jedhanii waan kanarratti dammaquu qabanii jechuudha. Itti aansuudhaan Oromoo nuti waan xiqqoodhaan gufachuu hin qabnu. Tarii wantoonni raawwatamaa jiru waan xiqqoo osoo hin taane wantoota hedduutu nurratti raawwatamaa jira jechuudha. Wantoonni hedduun kun wanti nurratti raawwatamu ammoo wanta haqa qabnuuf haqa keenyaaf wanta falmachaa jirruuf haqa keenya kana nu harkaa dabsuudhaaf chaalenjiiwwan garaagaraatiin nu qoraatu jiranii jechuudha. Chaalenjiiwwan keessa tarkaanfannee darbuu dandeenyus itti nu qoranii keessatti darbanii ammoo aarsaa lubbuutillee badii takka malee du'aaf yookaan ajjechallee nurratti raawwachaa jiranii jechuudha. Kuni waan duubatti nama deebisu tokko hin qabu yookaan immoo waan diinaaf nama jalbifachiisu hin qabu. Oromoon jabaatee mirga isaatiif falmatee mirga isaa mirkaneeffachuu biyya abbaa biyyaa ta'ee mataa isaa ol qabatee deemni akkasumallee immoo biyya keessatti dhalate biyya handhuura isaa itti buute Oromiyaa bal'oo osoo ilaalu diina akka hin laattamne kanarratti akkuma dammaqiisa amma jiramu kanaanii dammaqamee akka irratti hojjetamu dhaamsina ni qabu isa kanaadha. Tole galatoomii galanni bilisummaa haa ta'u siin jaa dhuguma
dhaloonni keenya yeroo ammaa kanatti of kenniinsaa murannoo kutannoodhaan yeroon gaa kajul caalaa jabaatee dachaadhaan ta'ee hojjetuu qabus amma isuma kana anis dhaamsii itti dabaladhu. Egaa mee warroota biyyoota ormaa kana keessa jiranii hedduun gaa silalleefuu dhaloonni Oromoodhaa warri gaa qabsoo isaatii muratee jiru murannoodhaan itti jira. Isa kana keessa immoo warri bilisummaas jaalatu kanuma qabsoo tana fedhu kanuma akkanatti jiru jira. Isaan kanaaf mee akka waliigalatti hoo maal dhaamtaaf? Abbaan ogummaa kan mirkaneeffachuudhaaf biyya san keessatti mataa ol qabaniitu jiraanna. Biyya maqaa kana keessaa gallee handhuura bakka handhuura keenyatti godhatti deebina yoo jedhaniitu yaadanii wanta isaan irraa barbaachisu wanta hedduutu jira jechuudha. Wanta kan hedduu san keessaa yookaan waan lamaa fi waan lamarra xiyyeeffachuu dandeenya. Waan lamaan suni maalinni tokkoffaa Oromiyaan kan walaba baatu afaan qawweetiin jedhamee itti amanameetu jira. Yoo afaan qawweetiin walaba hin baane Oromiyaan yoomaayyuu walaba bahuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif karaa tolaanis deemamee karaa hundumaaniyyuu deemameetu jira. Hin jiru jechuudha. Namichi kun inni qawweetti amanee jira. Afaan qawweetiin amanee jira waan ta'eef afaan qawweetiin kan inni biyya san yookaan immoo gonfachuu danda'amu jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti warroonni afaan qawweetti amannee bilisummaa biyya keenya keessatti feenu yoo jiraanne bakka kamiyyuu yoo jiraanne jechuudha. Qilleensi bubbisu qilleensi diinaa kan bubbisu nu kuffisuu hin qabu nu raasuu hin qabu jechuudha. Walaba yeroo barbaanne wanta walaba nu baasu maalinni qawweedha jechuudha. Qawwee san bituu warroota hidhatee jiru jabeessuu fi warroota hidhatee jiru duuka bu'anii isaan jajjabeessuudha. Kanaaf warroota biyya wanta na yoo jiraate isuma kanaadha. Waraanni keenya geessadee biyya keessatti kan dhukaasu geessadee baala mukarraa kutee qawwee keessa godheetiin kan dhukaasu jechuudha. Kanaaf waraanni keenya rasaasa ibidda barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kana gochuuf immoo nuti jabaannee irratti hojjennee waraana keenya duuka dhaabachuudhaan jedhaan. Tole galatoome hedduu si galatoomfadhaa. Aga ofii keenya asumaan xumurannaa aga qophiilee birootiin walitti deebinaa. Carraa kanaan ammaas irra deebitee yoo yaadni yookaan gartee wanti uummata keenya kanaaf akka uummata waliigalatti dhaamtuuf yoo jiraate itti nu dabaleeti. Ani wanti hafi jireenya yaadu yoo jiraate dhaloonni qubee keessatti ala barreeffachuu maraa jechuudha. Jabaannee quba wal qabaannee yoo tokko nu harkaa taate inni sun maaliif nu harkaa taate isaan quba qabaannee jechuudha. Qabsoo kanarratti tarii waraanni bilisummaa Oromoo warroonni lubbuu isaanii qabeeyyuu hin qabne uummata Oromoo bal'aadhaaf arjoometu jira jechuudha. Nuti immoo gatii lubbuu yookaan akka lubbuutiin kan gaafatamaa jirru waan ta'eef dinagdeen nuti baasnuu fi lubbuun gatii lubbuu waliin qixxu jechuudha. Lubbuun hin bitamtu jechuudha. Waraanni keenya waraannaan bilisummaa Oromoo warroonni lubbuu isaa kan nuti jaallannu lubbuu loon keessaa baate kan dhaabanne deemee hin dandeenye uummataaf arjoomee nuuf arjoomee jira waan ta'eef nutis immoo waan nurraa barbaachisu arjoomuun dirqama Oromummaa keenyaa dirqama qeerroo fi qarree dirqama sabboontota ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jiranidha. Kanarratti hojjechuu qabna, kanarratti jajjabaachuu qabna, kanarratti quba wal qabaachuu qabna jedha. Kanuma wanti namitti gabadumu. Toleen galatoomii jaalobbii sagantaa teenyata guyyaa irraa irratti argamtee gartee yaada akka dhalootatti qabdu hundaa gartee gama kanaan dhaloota kee biraan gartee gahuu keetiif galanni kee bilisummaa haa ta'u jennaa. Ammas daawwattootaa fi hordoftoota Bilisuu TV akkasumas gartee warroonni biyya keessaaf ala jirtan irra deebinee bagattiin isin gahee baga walumaan ittiin nu gahe isiniin jecha. Egaa qophiin sagantaa keenya kan guyyaa irraa asirratti goolabanna sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti raabulaa nagaan nu turaa isiniin jenna nagayatti.